Daawwattoota keenya akkam jirtu BBC Afaan Oromoorraa walitti deebineerra. Waggaa 8 dura guyyaarraa Ministeera Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ifatti muudamaniiru. Muudamuun isaanii fi tarkaanfiiwwan isaan ergasii booda fudhatan kallattii biyyattii jijjiireera. Kan isaan deeggaran baay'eedha. Kan isaan qeeqanis xiqqaa miti. Dhimmooti keessumaa erga aangootti dhufanii raawwatanii fi kallattii biyyatti jijjiire akkasumas immoo kan qeeqxoonni kaasan bitaa mirga kaasna. Dhimma kana mari'achuudhaaf hiikaa fi tasaa wajjin istuudiyootti argamna. Hiika akkam oolte? Jirra mayyookaam. Egaa erga aangootti dhufanii booda keessumaa guyyaa kamisaa jechuudha biyyoota magaalota garaagaraa Itoophiyaa keessatti hiriirri deeggarsa isaanii ba'eera. Miidiyaaleen biyyattii yeroo gabaasan agarreerra. Mee waggaa 3 duraa deebinu mormii uummataa booda aangootti dhufan Ministeera Muummee Abiy Ahmed haala ture mi'aa yaadachiisnu isa booda dhimmoota ijoo irratti keessumaa milkaa'ina isaanis kanneen itti qaqamanis kaasaa deemna. Haa ta'u. Tole ammayyuu muummee ministeeraa waggaa 8 har'aa ministeera muummee Itoophiyaa ta'anii aangoo qabachuu isaanii dura isaan dura Itoophiyaa keessatti gara waggaa 3-4 kan ta'uu fi raafama siyaasaa guddaatu ta'ee ture Itoophiyaa keessatti. Akkuma beekamu Itoophiyaa gara waggaa 30 fi olaantummaan bulchaa kan ture paartiin warraaqsa adda dimokiraatawaa uummattoota Itoophiyaa yookiin immoo Ihaadig jedhamu. Kan keessatti TPLF olaantummaa qabu. Paartilee afurii achi keessatti kan tokko ta'anii biyya bulchaa jiranii paartilee warri kaan aggaar jedhamu turanii akkuma jirutti ta'e jechuudha. Sarbama mirga namaatiin wal qabatee akkasuma immoo keessumatti Oromiyaa keessatti erga yeroo dheeraadhaa fi acuuccaa fi komiin garaagaraa ka'aa ture booda warraaqsi dargaggoota yookiin immoo sochiin qeerroo jalqabe. Sochiin qeerroo jalqabee waggoota erga gaggeeffamee booda dhumarratti paartiin adda waayii keessoo isaatti riifoormii gaggeessuu ibsee sana booda muummeen ministeeraa aangoo qabatan jechuudha. Sana keessatti egaa waggoota sana duratti wantoonni ta'an hedduu dargaggoonni baay'een aarsaatti ta'aniiru, tajjeefamaniiru, namoonni hedduu itti hidhamaniiru, yeroo garaagaraatti seerri labsiin yeroo muddamaa labsamee Itoophiyaan gara waggoota 4tiif erga muddama keessa turte booda waggaa 8 irraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufee aangoo qabatan jechuudha. Isaan aangootti dhufuu isaanii dura taateewwan gurguddoon ta'an kana ture jechuudha. Addumatti immoo Oromiyaa keessatti sochii qeerrootiin muummee ministeera gara aangootti kan dhufanii naannoo Amaaraa keessattis akkasumas sochiin garaagaraa ture naannolee biraa keessatti jechuudha. Addatti garuu naannoo Oromiyaa keessattidha sochiin kan gaggeeffamaa ture. Mormii mataanidha akkuma jette kan isaan aangootti dhufanii abdii guddaa ture yeroo aangootti dhufanii isaanis immoo paarlaamaatti dhiyaatan isaan dubbatan haasaa dheeraa taasisanii waan haaraa namoota siyaasa Itoophiyaa irraan dhagaamne yeroo dubbatanii turanii dimokiraasiin nuuf haaraa miti sirna gadaan bulaa turreedhanii siyaasni Itoophiyaa keessatti siyaasi dhoksaan ta'u wanti dhoksine raawwannuu hin qabnu jedhanii dhimma baay'ee irra taasisaan. Waan baay'ee gurguddaa dubbatanii numaayyuu mootummaatu shiroo keessa jedhanii gaafa isaanii waggaa 8 irraa dubbatanii namuu hin amanne ture mootummaan akkasitti afaanii baasee nama kaaniin paartilee biraatiin shiroo keessitoota jedha malee mootummaa ofiisaati shiroo keessa jedhanii dubbachuun isaanii yeroo sana naasuu guddaa uumee ture naasuu gaafasiin jedhu waan namoonni hedduun eegne ture jechuudha yeroo sanatti. Garuu adeemsuma keessa rakkoolenis immoo babal'achuu eegalan. Akkuma isaan aangootti dhufanii joota muraasaaf nutu jalaan oduu isaa gabaasaa ture na yaadadha. Ammas oduu ammeetti gabaasaa ture breaking news jedhan sana wanna baay'eetu dhaga'amaa ture Itoophiyaatti. Dhaabbileen siyaasaa garaagaraa waamicha mootummaan taasiseen biyyatti galanii miidiyaaleen keessumaa yeroos kan turan waan OMN isaatii fi ETV'n gabaasu gargar baasuun lama dhiba ture hunduu afaan tokko dubbata machii siyaasaa shirri fakkaata waan dubbiin babbaduun fakkaatu. Keessumaa waggaa jalqabaa bulchiinsa isaanii keessatti machii cimaatu ture Itoophiyaa keessatti jechuudha. Maqaa garaagaraa moggaasanii fi abbichuu abbaa gadaa akkasuma musee Itoophiyaa ceesisuudha fi nama rabbi irraa nuu kenname yerootti jedhame ture jechuudha. Jechoota baay'eetti keessumaa maqaan isaanii fi maqaan Lammaa Magarsaa akka malee ka'aa ture yeroo sanatti. Jawaaris immoo yeroo sana qeerroo gurmeessuu keessatti qooda olaanaa qaba waan ta'eef warri kun lamaan keessumaa immoo naannoo Amaararraa gadduunfaa akka malee maqaan isaanii ho'aa ture. Yaadattootee guyyaa 100ffaa bulchiinsa isaanii jalqabaa keessatti wantoonni ta'anii muummichi ministeeraa wanta paarlaamaa irratti dubbatan sana guyyaa guyyaadhaan wantoota haaraa hojiirra oolchaa turuu isaaniirraa kan ka'e Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota gurguddoo biyyoota lixaa biratti illee akka malee ajaa'ibsifatamaa ture.
tarkaanfii gurguddaadha. Garuu adeemsuma keessaa kan kaasuu dandeenya keessumaa dhimmoota ijoo ta'an immoo nan furamne. Garuu kan dhiibbaan isaanii uummata irratti jabaa ta'e kaasuu dandeenya. Mee nageenya irraa kaanu. Yeroo sanaan aangootti dhufanii akkuma dura kaasne egaa mormii uummataa ture. Egasii booda qaamoleen siyaasaa kun wal shakkuutti deeman. Mootummaan agumaa dhaqee irreessaa cimsatee mootummaa isaa caasaa isaa ijaaruu eegalu qaamoleen abdatanii galan qeeqafaa shakkifaa irratti ibsuu eegalanii mormiin uummataa sun gara qabsoo hidhannootti bakkeewwan jijjiirames jira naannoo Oromiyaa keessatti akkasii boodarras immoo kaasuu dandeenya naannoo Amaaraa keessas akkas ta'eera naannolee garaagaraa keessa sochiin hidhannoo seera malleessummaan kun baay'ee baay'atee ture namoonni ajjeefamuu haala suukkaneessaadhaan mootummaan to'atu dadhabeedhanii qeeqama ture eegasii booda tarkaanfii gaafa mootummaan fudhatu immoo qeeqa biraa turatti kaa'aa ture kanuma keessa garuu immoo dhaabbileen siyaasaa garaagaraa ABO'n Eertiraarraa akkasumas immoo Gimboot Sabaattis dhaabii TPDM jedhamuu fi TPLF loluudhaaf Eertiraa keessa buufatee sinis biyyatti galee qaamoleen siyaasaa garaagaraa kan bara Dargii kan bara mootummaa Haayile Sillaasee fa'aa biyyaa ba'an fa'aa biyyattii galanii sochii guddaatu ture. Garuu adeemsuma keessatti rakkoon nageenyaas immoo mudachuu eegalee dhuguma biyyarra ce'an immoo ministeerri muummee Abiy Eertiraa wajjin araara buusaniiru. Araara sanaanis immoo boodarra badhaasa Noobeelistitti argataniiru. Biyyoota ollaa wajjinis dhaqanii hariiroo isaanii tolfachuufis yaalaniiru. Garuu adeemsuma keessa immoo qormaanni dhibaan ture keessumaa dhimma nageenyaan gaafa kaasnu. Baay'ee yaadatte yoo ta'e wanta isaanii waggaa jalqabaa keessatti isaan milkeessan jedhame akka dhimma guddaatti kaa'aa ture namoota siyaasaa hedduu manadhaati akka ba'an gochuu isaaniiti. Namoonni kun siyaasanii kan umuriin guutuun itti murtaa'ee jira waggoonni hedduu kan itti murtaa'an jira. Keessumaa namoonni siyaasaa sun manadhaati akka ba'an gochuun isaanii Itoophiyaa qofa osoo hin taane waltajjii idil addunyaa irratti illee akka malee maqaan isaanii ol ka'ee akka mul'atu godhee ture muummee ministeera Abiy Ahmediin. Sana booda garuu paartileen siyaasaa kanneen akka ABO gaafa biyya alaatii galanii Itoophiyaa keessatti maaltu uumame walirri guutuu uumame jechuudha. Mootummaan rifoormii godheera jedhee akkuma beeksiseen paartileen kun gaafa galanii wantoonni waliin fudhannee jiru turan jechuudha yeroo sana yaadatte ta'e TPLF kan waggoota hedduu fi aangoo irra ture aangoo ijoo ta'e ministeera iddoo ijoo ta'e qondaalonni waraanaa gurguddoon isaan turan isaan iddoo gadhiisanii kan biraatiin bakka bu'uun suni isaan immoo Finfinnee ba'anii gara Maqaleetti deemuun isaanii walamantaan dhabamaa ture jechuudha. Paartilee alaa galan qofa osoo hin taane warruma dur waliin hojjetan gidduutti iyyuu bulchiinsa muummee ministeeraa Abiy fi keessumaa TPLF gidduutti walamantaa dhabuun wal shakkuun wal dura dhaabbachuun wal himachuun kuni waloloo irratti banuufaa waraana keessumaa waraana kaaba Itoophiyaatti ka'ee fi akka ijootti jedhameetti kan qeeqamu jechuudha. Keessumaa bulchiinsi muummee ministeeraa Abiy Ahmed warri qeeqanii TPLF aangoo cimaa qabu kana si'uma tokkotti of keessaa fottoksee baasuun isaanii vaakiyuumii aangoo uumeera. Keessumaa waraana keessatti qondaalonni ciccimoon muuxannoo waggaa dheeraa qaban isaan waan ta'aniif si'uma tokkotti isaan buqqisee baasuun akka isaan of shakkan godhan akka isaan bulchiinsa muummee ministeeraa Abiy shakkan godheera kan jedhanis jiru. Garuu immoo filannoo sanaan ala filannoo biraas hin qaban kanneen jedhanis jiru. Sababni isaa waggoota hedduuf aangoorra kan ture dhaaba kana cuucaa ture uummata Itoophiyaa jedhanii gara muummee ministeera Abiy goranii kanneen haasa'anis jiru. Kun immoo dhiibee garamitti geesse gara waraana kaaba Itoophiyaatti geesse. Gama sana biraan immoo naannoo Oromiyaa keessatti ABO'n gaafa galu inni hiikkadhaa fi hiikkadhuu gidduutti atakaara uumameeni qaamni hidhate bosonatti hafee ABO'n qaamni siyaasaa Finfinneetti hafee lolli kaaba Itoophiyaa ta'uu hin eegalin durayyuu lolli Oromiyaa keessatti bara 2019 kaasee keessumaa lixa Oromiyaatti amma babal'atee amma giddu galeessaa dhufuutti naannolee Oromiyaa biraatti ce'uutti amma deemutti ga'e kanneenidha. Ergasii booda wantoonni ta'an ijooniiti meettiin dabalee isumatti jette irratti waraanni keessumaa waraana kaaba Itoophiyaatti keessuun biyyattii dinagdeedhaanis lammiilees baay'ee miidhe. Akka gabaasonni garaagaraa agarsiisanitti lammiileen 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Dinagdee biyyattiis gara doolaara biiliyoona baay'eedha kan mancaase kanneen miidhamanii haliilaan garaagaraa irratti raawwatee lubbuun hafanii baay'eedha kan qeerraa buqqa'an miiliyoonaan lakkaa'amu. Akkuma kaasite immoo keessumaa gara jalqabaa sana gama lixa Oromiyaatti rakkoo nageenyaa jabaatu ture. Eegasii booda hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaa ABO'rraa fottoquu isaanii adda ba'uu isaanii ibsanii Beenishaangul Gumuz keessas sochiin hidhannoo deemsifamaa ture. Inumaa godina Matakkal keessatti ajjeechaan irra deebiin raawwataa ture. Gaambellaa keessallee akkasuma hidhattoonni soso'aa turanii. Egaa waraanni sunis waliigalteen xumurameera. Garuu eegasii booda ammallee muddamatu jira yeroo amma jiru kana keessatti. Oromiyaadhuma kana keessatti inumaa namoonni qeeqa jabaa ministeera muummee yookiin bulchiinsaan irratti namoonni kaasan maali? Namni bahee galuu dhabee namni qe'eedhuma isaa dhaqee waalcha baasa waalcha haadhasaa
gahuu dadhabee yaaddoo jabaatu uumame bara TPLF kun hin turre fadhanii warri qeeqa jabaa farate kaasan jiru. Kanaafuu rakkoon nageenyaa ammallee bulchiinsa ministeera muummee Abiyyiif rakkoo cimaa ta'e kan hojii manaa guddaadha. Garuu immoo gama kaaniin immoo dhimma nageenyaa wal qabsiisee riifoormii garaagaraa gaggeessaa turan keessumaa raayyaa ittisa biyyaa keessatti bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi meeshaa waraanaa jajjaboo akka isaan hidhatan meeshaa waraanaa biyya keessaa akka oomishamu akkasumas immoo humna galaanaarree erga waggaa dheeraa booda deebisanii ijaaraniiru. Wanni isaan yaadan galmaan gahuudhaas baatu booda deebisna kaasa dhimma ulaa galaanaa kana isas deebisanii ijaaraniiru. Hidhatoota wajjinis immoo keessumaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin si'a lama mariin taasifameera. Garuu walii galuu hin dandeenye waliigaltee dhagahuu hin danda'amne garuu hooggantoota garee kanaa fi hooggantoota hidhatoota faannoo garaagaraa wajjin marii taasisaniin kanneen qabsoo nagaatti yookiin meeshaa isaanii lafa kaa'anii kanneen deebi'anis jiru. Oromiyaadhuma keessas akkasii garuu immoo nageenyi waaraa dhufuu hin dandeenye ammallee rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessas naannoo Amaaraa keessas qormaatadha. Gama kibbattis gama kaabaas yoo deemne rakkoon nageenyaa inuma jira. Kanaafuu dhimma nageenyaa gaafa kaasneen ammallee rakkoo jabaatee itti fufeera jechuu dandeenya. Dhimmi itti aansinee kaasnu dhimma siyaasaati. Egaa ministeera muummee Abiyyi akkuma aangootti dhufaniin wanni isaan guddaa raawwatan dirree siyaasaa bal'isuudha. Kanattis qaamoleen dur walajjeessuuf wal barbaadan wal bira dhaabatanii akka isaan haasa'an carraa baneera. Akkuma dura kaasne immoo miidiyaaleen gartuuwwan siyaasaa garaagaraaf looganii waa wal fakkaataas gabaasaa turan ilaalcha walitti dhiyaatus qabu turanii garuu booda keessa akka isaan yaadan yookiin immoo akka ittiin fufne wal dura dhaabbannaan wal himatuun adeemaa cimaa deeme. Gaazexeessitoonni hidhamuun namoonni siyaasaa hidhamuun paartileen siyaasaa waajjira keenya cufamee jechuun ilmaa boodarraa waggaa 5 irraa yeroo filannoon jalqabaa erga ministeera muummee Abiyyi aangootti dhufanii booda filannoon jalqabaa taasifamu naannoo Oromiyaa keessa adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n dhiibamne jedhanii siyaasa kana sana keessaa ba'aniiru. Yeroos aangawoonni mootummaa wanni isaan rakkatan hin jiru dirree siyaasaa sana abiyuus godhanii yookiin immoo sirnaan hin fayyadamne malee wanti nu biraa hanqatee hin jirudha jedhanii fa'aa komisanaaf deebii kennu. Garuu Oromiyaa keessa qofas miti namoonni siyaasaa naannoo Amaaraa keessas kanneen hidhaman kan ammallee hidhaa keessa jiran ni jiru. Dhugumaa namoonni ABO fi KFO boodarra hiikamaniiru. Asirratti garuu wanti dagatuu hin qabne utuma manni murtii isaanii kee jiru irra deddeebi'anii kan hidhamaa turan. Yeroo dheeraadhaaf gara waggaa tokko oliitiif hidhamaa turanii. Waggaa 2-3 hidhamaa turanii. Dhaabbileen siyaasaallee keessumaa dhaabbileen siviilis seerri mootummaan baasu akka nuti hin sossoone nu godheera nu laaffiseera mootummaan akka jedhu miti sirna dimokiraasii yookiin immoo akka jedhutti akka guddatu hin fedhu jedhanii fa'aa qeeqaa turanii gaazexeessitoonni duratti akkuma kaasne baay'ee hidhamaniiru. Sababa kanaan pirees firiidam yookiin immoo sadarkaan bilisummaa miidiyaa Itoophiyaa keessatti laafaa akka ture. Booda immoo kana yommuu elekshinii yookiin filannootti adeemaa jirra miidiyaaleen garaagaraa akka eeyyama dhowwaman irra deddeebiin ibsaas turaniiru. Addi istaandaard dabalatee gaazexeessitoonni Reuters dabalatee jechuudha. Dhimmootatti mootummaa qeeqamanidha kun. Garuu wanta dabalatas kaasuu dandeenya siyaasa irratti. Dubbii kee kanarratti waa dabaluudha fi muummichi ministeeraa jalqaba waggaa 8 irraa gaafa paarlaamaatti dhiyaatanii haasaa taasisan keessaa maalidha? Sana booda sirra deddeebi'anii dubbataniiru itoo hin qoratin nama hin hiinu jedhanii turan jechuudha. Sana booda wanti Itoophiyaa keessatti ta'aa dhufe keessumaa kan koominikeeshinii mirgoota namoomaa irra deddeebiin baasaa ture kan dhaabbileen idil addunyaa irra deddeebiin baasaa turan maal agarsiisa? Namoota osoo hin qoratin hidhuu qofa osoo hin taane erguma hidhamanillee manni murtii haa ba'an jedhee erga murteessee qondaalota ABO irratti wanta ta'e argineerra namoota siyaasaa kan irrattis jechuudha. Namoota manni murtii bilisa hidhee gallakkisellee poolisiin hidhee teessisuunsa wanta muummichi ministeeraa gaafa jalqaba aangootti dhufan waadaa galan kan faalleessuudha jedhanii kan namoonni duratti kaasan jiru. Kan ammoo kan jedhu koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan mootummaan hoogganu jechuudha. Qaama mootummaatii kan kana jedhu. Inni kan biraa siyaasa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufe keessaa tokko maalidha ammayyuu waggoota gara 30 Itoophiyaa keessatti olaantummaan aangoo qabatee kan ture paartiin Addawaayii Adda Warraaqsa Dimokiraatawaa Uummattoota Itoophiyaa diigamee paartiin haaraan ijaaramuu jira jechuudha. Paartii sana keessatti paartileen naannolee fakkeenyaaf amma Beenshaangul irraa, Gambeel irraa, Harar irraa yookiin immoo Affaar irraa, Somaal irraa paartileen jiran akka maalitti ilaalamu? Akka paartii michuutti kan ilaalaman malee aggaar paartiis jedhamu, awuraa paartii warri jedhamanii malee OPDO fa'aa akkas TPLF fa'idha. Inni diigamee paartilee kana hundumaa hammatee iddoo tokkotti fidu paartiin badhaadhinaa uumamuu isaati. Kuni paartileen kana dura qollifamne jedhanii akka dhimma siyaasa biyyattii keessatti kallattiin hirmaatanii murtee garaagaraa kennuu keessatti akka hirmaatan isaan taasisuun isaa tokko kan muummichi ministeera Abiyyi ittiin jajaman keessaa tokkodha. Inni kan biraa kanatu jettee paartileen siyaasaa dur
shororkeessummaan farrajamanii turan gara biyyaatti deebi'uun isaaniiti. Sanaan immoo wal qabatee muddama akkuma duraanuu kaasni muddama mudateeni namoonni siyaasaa ajjeefamuu yaadanna yoo ta'e battee Urgeessaa kaasuu dandeessaa. Naannoo Amaaraa keessatti qondaalonni mootummaa ajjeefamuun akkasuma immoo naannoo Oromiyaa keessayyuu keessumaa hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatan jedhameen namoonni baay'eetu ajjeefame. Kan gabaasaa turre. Namoonni nagaan ajjeefamuu Wallagga keessatti akkasuma naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti namoonni ajjeefamuu kun maal agarsiisa siyaasa Itoophiyaa keessatti akkuma jijjiiramni dhufe garuu immoo muddamni uumame rakkoon nageenyaa uumame toon furamina gammaatu kan itti fufee keessumaa amma faashinii ta'ee kan mul'ate nama butanii maallaqa gaafachuu kun naannolee Itoophiyaa hundumatti jechuu dandeessa. Kana dura naannoo Oromiyaa keessatti hedduminaan mul'ataa ture gara naannoo Amaaratti Tigraay keessatti kun naannolee hundumaa keessatti kun maal agarsiisaa siyaasni Itoophiyaa ammayyuu bulchiinsi muummicha ministeera Muummee Abiy Ahmed ammayyuu hojii manaa guddaan akka isaan dura jiru rakkooleen hin furamne kan ammayyuu keessuma rakkoo nageenyaa fi wal dhabdeen siyaasaa ta'uun furamne ammayyuu naga'uun isaanii qormaata guddaa isaan keessa darbanii hagammaatti hin furamne dhamee ittiin qeeqaman keessaa tokkodha ammayyuu. Dhuguma keessumaa namoonni siyaasaa xiinxaltoonni isaan kaasan maali rakkoo nageenyaa rakkoo siyaasaa dhufe sirrii. Duratti waan isa kaasnee wal fakkaata kuni akkuma kaaste egaa rakkoowwan duratti kaasnee wal fakkaata walitti dhiyaata. Gama kaaniin immoo fakkeenyaaf sama gaazexeessitoonni hidhamanis mootummaan gaafa deebii kennu kunneen gaazexeessitoota miti gartuu wayif looganitti maqaa gaazexeessummaan soosoo jedhu yookiin immoo gartuu sooshaal miidiyaa irratti waa barreessanii olola kaasuu jedhu yookiin immoo paartiilee siyaasaas immoo hidhattoota wajjin hariiroo qabu faayidanitti himatu paartiileen immoo kanaan mormuu kanuma keessa egaa dhaabbileen siyaasaa lakkoofsaanii boodarraa egaa akka durii miti adeemsa keessa xiqqaachaa jira. Ministeerri Muummee Abiyyis akka xiqqaatu akka barbaadan kana duras dubbataa turaniiru. Walitti dhufaati paartii jabaa tokko ta'atiin nuun dorgomaa faayichaa yaada qabdanii jedhu isaan walitti aansanii kitaaba waan barreessanii fi isin yaada gurguratanii qabdanii nu qeequ qofaadha malee alternaatiif waan ta'e hin qabdan jedhanitti paartiilee qeequ asirratti wanti dagachuu hin qabne durattis rakkoo nageenyaa wajjin wal qabsiisne akkumatti kaastetti hammi namoota lammiilee nagaa ajjeefamanii humnoota mootummaanis ta'uu danda'a hidhattootas ta'uu danda'a qaamolee baay'ee dabaleera duuni namaa baay'ee salphaa ta'eera. Kun kan uummanni irra deddeebiin miidiyaattis dubbatu kan nutis immoo yeroo irra deddeebinee gabaasnee hubannedha. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa dabalatee yeroo garaa garaatti gabaasa hojjetu keessatti qaamolee mootummaas itti gaafatamummaa godha qaamolee hidhattootas itti gaafatama baachuu qabaadha. Wanni dabalataa si kaasuu dandeenyu mootummaan haala kana dura hin baramneen keessumaa bulchiinsi ministeera Muummee Abiy Ahmed paartiilee mormituu keessaa miseensota yookiin kaabinee ministeerotaa keessa galchaniiru. Kan akka obbo Qajeelaa Mardaasaa fa'aa ABO irraa Dr. Biraanuu Naggaa paartii mormituu irraa akkasumas immoo ABN irraas namni filataman jiru. Kan dura waan baramee miti. Mootummaan akka gaariitti kaasa. Paartiileen mormituu garuu kuni dirree siyaasaa dhiphisanii nama isaaniif ta'u isaan waliin hojjetu ofitti fuudhanii muuduu jedhanii fa'aa ittiin qeequ jechuudha. Egaa dhimmoota nageenyaa fi siyaasaa kaasneerra yeroo qabnu wajjin mee dhimma dinagdee moo kaasu. Tole gaarii foormiiwwan waggoota 8 darban keessatti godhaman keessaa tokko kan bira darbee mootummaan riifoormii dinagdee taasiseera jechuudha. Waggoota hedduu fi keessumaa amma dhaabbileen gurguddoon Itoophiyaa harka mootummaati kan isaan turanii. Sun immoo keessumaa waraana kaaba Itoophiyaatti ka'ee booda dinagdeen Itoophiyaa kufeera sababa jedhuuni namoonni kana mootummaan dirqameeti kan garasitti deeme sababni isaa IMF yookiin qaamolee idil addunyaa kanneen akka World Bank fa'itu dhiibee kan garanatti geessilleedhanii xiinxaltoonni dinagdee kan himatanis jiru. Mootummaan immoo garuu haala qabatamaa biyyattii keessa jiruu fi guddina biyyattii gara fuulduraatti biyyattii ceesisuudhaa fi kun tarkaanfii fudhatameedha jedha. Garuu immoo riifoormiin dinagdee ta'ee dhimma ijoo mootummaan raawwate keessaa tokkodha. Kana jechuun gatiin maallaqa Itoophiyaa gadi kufee kun egaa gatiin gabaa gatiin doolaaraa fedhii gabaarratti akka hundaa'u gochuu jechuudha. Kun dinagdee Itoophiyaa bu'uurarraa jijjiire. Baay'ee jijjiire. Waggaa 50 oliif waan akkasiin turre. Kun egaa wanta bulchiinsa muummicha ministeera Abiy fudhatan keessaa tokkodha. Kun egaa akka gaariittis akka qeeqattis kanneen kaasan jiru. Ergasii jireenyi hin qaale meeshaa bituun baay'ee ulfaataa ta'ee doolaaraa argachuun baay'ee ulfaataa ta'e kan jedhanis jiru. Immoo garuu ragaaleen akka agarsiisanitti kan kana duraa caalaa hangi doolaaraa baankiidhaa argachuu dandeessu akka dabalaa dhufillee ni agarsiisa. Gaafa gatiin maallaqa keetii gadi cabsitu carraan investimentii gara alaatii gara biyya keessatti fidu bal'ataa deema. Sababni isaa humna salphaadhaan maallaqa salphaadhaan biyya Itoophiyaa keessatti investimentii hojjechuu kan barbaadan hedduun jiru waan ta'eef jechuudha. Dhugaadha. Bulchiinsi ministeera Muummee Abiy keessumaa yeroo paarlaamaatti dhiyaatan
wanti yeroo dheeraa fudhatanirra haasa'an diinagdeedha. Yoo irra deddeebiin taajabdee jiraatte garuu immoo qeeqxoonni cimsanii kan isaan qeeqan dhimma diinagdee kanarratti bulchiinsi biyyattii yookiin immoo diinagdeen biyyattii balaa keessa jira. Riiformiin isaan taasisan biyyattii miidhaa jira jedhanii qaamoleen yookiin immoo xiinxaltoonni kaasan jiru. Akkuma kaaste immoo kanneen karaa gaariinis immoo kaasan jiru. Bulchiinsi isaanii egaa dhimma teekinooloojii irratti hubannoo namtolchee irratti piroojeektiiwwan garaagaraa dafanii ijaaranii xumuruu irratti milkaa'inaan ka'a. Asirratti hidha haaromsa Itoophiyaa guddicha fa'aa kaasuu dandeenya. Bara bulchiinsa isaanii keessatti baay'ee yeroo gabaabaatti keessumaa baay'ee danqamee ture. Boodarra dhufanii isaan gidduu seenanii dafee xumurame. Egaa dhimmi sun immoo dhiibbaa dhaqee ji'opolitiksii irratti qabu siyaasa irrattis qabu xiqqaa miti. Maaliif wal harkifannaa wal dura dhaabbannaa waan tureef jechuudha. Egaa akka karoora qabametti taanaan waggaatti doolaara biiliyoona 1 gashaadha. Hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa. Isaan alatti immoo warshaaleen warqii faas oomisha avokaadoo dhimmoota kanaa wal qabatanii fi hojiin keessumaa bulchiinsa isaanii keessatti raawwatames baay'ee jira gama dinagdeedhaanii. Fakkeenyaaf ijaarsa riizoortii fa'aa avokaadoo gabaa alaatti gurguruu qamadii oomishuu bona keessatti ashaaraa magariisaa waggoota walitti aananiif biqiltuuwwan biiliyoonaan lakkaa'aman akka dhaabaman mootummaan ibsaa tureera. Akkasumas immoo kooriidarii jechuudha. Garuu hundi isaanii qeeqa irratti ka'us immoo nama qabu. Sirriidha. Keessumaa dhimma qeeqa baay'ee hin qabaanne dhimma ashaaraa magariisaati. Sababni isaa ajandaa biyyoolessaa ta'eera. Garuu wantoota akka ashaaraa magariisa osoo hin taane wantoota akka misooma kooriidarii yoo fudhatte qeeqa guddaa turratti fakkeenyaaf amma loojii naannolee garaagaraa keessatti yeroo ijaarame isaan eebbisiisan ni argama. Kuni wanta mootummaan hojjechuu qabu osoo hin taane wanta abbootiin qabeenyaa hojjechuu danda'anidha. Mootummaan bulchuudhaaf ni rakkata, gara maallaqaatti jijjiiruudhaaf ni rakkata. Sababni isaa Itoophiyaadhaa fi pirooritii yookiin immoo ijoo ta'uu kan qabu industirii guddisuu, wanta carraa hojii bal'aa uumuu gochuudha malee wanta dinagdeen Itoophiyaa, guddinni Itoophiyaa wanta turizimii harkisuu irratti miti kan inni hundaa'u, qonna ammayyeessuu, industirii babal'isuu irratti kan xiyyeeffatamuu qabu jedhanii kanneen qeeqan jira jechuudha. Sirriitti. Ilma dinagdeen yookiin wanti isarratti fuulleeffatan damee nama baay'ee qaxaruus miti. Ammoo kan maallaqa guddaas fiduus miti jedhanii irratti kaasu. Bara bulchiinsa adda wayii xiyyeeffannoon guddaa qonna irra ture. Inni ammaa garuu akkasii miti jedhanii fa'aa kanneen qeeqan jiru. Egaa biyyattii keessatti idaa baay'eetu jira. Itoophiyaa irratti ammayyuu idaa baay'eetu jira. Erga bulchiinsa isaanii aangootti dhufee booda hamma tokko kaffaluu isaa ministeera Muummee Abiy dubbataniiru. Keessumaa immoo riiformiin dinagdee taasifame kanaaf ni gargaara kanneen jiranis jiru. Sirriitti jiru. Akkasumas immoo ammallee dhaabbilee garaagaraarraa liqii fudhataa jira mootummaanii. Hammi lammiilee irraa gibirri funaanamus baay'ee dabaleera. Labsiiwwan baay'ee ba'aniiru. Lammiileen hammi jiruun yookiin immoo jiruun akkatti qaalee akkatti cime deddeebi'anii dubbataa jiru. Kun egaa bara bulchiinsa Abiy keessa nutti dhufee dabalataanis immoo malaammaltummaan illee haalaan cimeedhanii kan kaasan jiru. Egaa asirratti wanti kabiraa dagachuu hin qabne yeroo aangootti dhufan kuufamni sharafa maallaqaa biyyattii baay'ee xiqqaa ture. Qormaata guddaan kana jedhama tokko. Inuma deeggarsa pirezidaantii UAEtiin doolaara biiliyoona 3 argataniyyuu gara jalqabaatti malee hammi sharafa maallaqaa biyyattii baay'ee rakkoo keessa ture. Egasii booda garuu hamma tokko fooyyee akka qabu gabaasonni garaagaraa ni mul'isu. Egaa akkuma hojiin isaanii milkaa'ina qabu lammiileenis immoo jiru nutti cimee faayidanii kan kaasan jiru. Isaanis immoo sochiiwwan garaagaraa taasisaniin karaa hiyyeessa gargaaran dursi akka kennameefaaf mootummaan irra deddeebiin ibsaa tureera. Dhimma xumuraarra geenyeera. Dhimma dippiloomaasiiti. Egaa bulchiinsi ministeera Muummee Abiy erga aangootti dhufee keessumaa ministeera Muummee Abiy biyyi jalqaba dhaqanii daawwatan Jibuutiidha. Yoo dogoggoruudhaa baadhee egasii booda biyyoota kaan daawwatanii Eertiraa wajjinis araara buusaniiru. Yeroo isaan aangootti dhufan keessumaa bira bulchiinsa TPLF otoo isaan aangootti dhufin dura jechuu kiyya dhageettiin dhagaamtummaan Itoophiyaa baay'ee jabaa ture. Ankaristeet akka taatetti ilaalamti. Egasii booda garuu kun akka jijjiirame kanneen kaasan jiru. Maaliif ta'uu danda'a? Tole egaa muummichi ministeeraa akkuma aangootti dhufanii keessumaa waggaa tokko booda wantoonni Itoophiyaa keessatti ta'anii kanaaf kanneen gumaachanis jiru jedhanii kanneen yaadan jiru. Keessumaa waraanni kaaba Itoophiyaatti ta'ee maqaan Itoophiyaa sadarkaa idil addunyaa irratti garmalee akka bushaa'u ta'eera jechuudha. Sababni isaa achitti miidiyaaleen idil addunyaa wantoonni gabaasan lakkoofsi namoota du'anii saamichi gaggeeffame ajjeechaan gaggeeffame namoonni nagaan du'uun suni Itoophiyaan maqaan ishiin dur qabdu sadarkaa idil addunyaatti akka malee akka gurraacha'u ta'eera jechuudha. Akka malee akka badu ta'eera. Inni kan biraa tariitii qeeqxonni kan irratti kaasan xiinxaltoonnis kan irratti kaasan muummichi ministeeraa adeemsi isaanii biyyoota ollaa wajjin taasisan
kan biyyoota ollaa gammachiisu hin turredha. Yaadatte yoo ta'e waggaa 2 duraa waliigalteen wal hubannoo Somaalilaand wajjin godhame Somaaliyaa qofa osoo hin taane biyyoota naannoo sana jiran Eertiraa fa'aa dabalatee jechuudha. Sababni isaa dhimma ulaa galaanaati waan ta'eef Masirii dabalatee tarkaanfii mootummaan fudhatee biyyoota kana hin gammachiisne. Itoophiyaan naannoo kanatti keessumaa nagaa kabachiisuu irratti cimina humna waraanaa qabduun maqaa gaarii qabdi turte. Alshabaab loluu irratti maqaa gaarii qabdi turte. Suni walitti dhufee dhimma Sudaan kaasuu hin dandeenye. Waraana Sudaan keessatti maqaan Itoophiyaa ni ka'a. Eertiraa wajjin immoo muummichi ministeeraa dhimmi ijoon isaan erga aangootti dhufanii kaasan tokko dhimma ulaa galaanaatti mitiire sana wal qabsiisee Eertiraan shakkii qabdu. Walitti dhufeenyi isaan duraan qaban keessumaa immoo waliigaltee Piriitooriyaa booda fi erga muummichi ministeeraa dhimma ulaa galaanaa leellisuu calqabanii Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu walitti dhufeenyi ture cabee ammanumayyuu gara waraanaatti deemuu malu jedhamee sodaatamuu. Dhimmi Somaalilaand Somaaliyaa garmalee dallansiisee Somaaliyaan sadarkaa addunyaatti biyyoota michuu Itoophiyaa hin taanee fi Itoophiyaa wajjin hariiroo gaarii hin qabne kanneen akka Masirii bira deemtee michummaa barbaacha fira baay'ifattee Itoophiyaa irratti duulchisuun ishee Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa godheera. Dippiloomaasiin Itoophiyaa erga muummichi ministeeraa aangootti dhufaniis baay'ee laaffatee biyyoota ollaa wajjin hariiroo hin jiru baay'ee laaffateedhanii kanneen qeeqan jiru. Faallaan immoo keessumaa baranumayyuu ji'otuma tokko dura dureewwan dippiloomaatonni akkasumas immoo ambaasaaddaronni biyyoota garaagaraa gara Itoophiyaa imalanii turan. Ministeera muummee Ameerikaa irraa UK irraa isa safaa mootummoonni yookiin maangoonni mootummaa dhageettiin Itoophiyaa akka cime kaasanii ibsu. Gama kaaniin immoo wanti addatti erga ministeera muummee Abiy aangootti dhufanii booda wanti isaan raawwatanii hariiroo biyyoota arabaa wajjin keessumaa UAE wajjin qaban baay'ee jijjiirameera. Bara bulchiinsa addabaabee akkasiin turre. Dhugumaa Saawudiin investimantiidhaan Itoophiyaa keessa qooda guddaa qabdi. Garuu UAE wajjin hariiroon ministeera muummee Abiy itti tolfatan baay'ee guddaadha. Qeeqxoonni karaatti qeeqanii sunuma qabu. Hariiroon isaanii akka namoota lamaanitti malee akka biyyaatti midhanii inuma kaasu. Garuu ifatti wanti mul'atu maali? Hariiroon jabaan dureewwan lamaan gidduu akka jiru akkasumas immoo akkuma dura kaaftee sababa ulaa galaanaatiin Itoophiyaan ulaa galaanaa akka barbaaddu erga ibsanii booda qeeqi jabaa dhimmicha ajandaa raafama guddaatu ka'e. Biyyoota Itoophiyaa marsa jiran biyyoota xixiqqoodha. Garuu biyyoota ulaa galaanaa qabanidha. Itoophiyaan humna galaanaa buufachuu barbaaddi. Isa mooyyeemuuf hin barbaanne. Jibuutiidhaa ka'ee Somaaliyaa akkasii, Eertiraa akkasii, Masriin immoo Itoophiyaan booyyuu hin qabdu akkasitti sin uumamne yoomiyyuu galaanatti hin baatu jedhanii faangoonni Masirii irra deebiidhaan irratti dubbatanis argaas turre. Kanaafuu sochii yookiin tarkaanfiin bulchiinsi yookiin ministeera muummee Abiy fudhataniin wanti ajandaa ta'es jira. Wanti immoo biyyattiifis immoo qormaata ta'es jira jechuudha. Sirriidha. Keessumaa dhimma ulaa galaanaa muummichi ministeeraa dhimma ajandaa biyyaalessaa gochuu bira darbanii sadarkaa idil addunyaatti akka ajandaa waan Itoophiyaan barbaaddu keessaa tokko godhanii ibsuu danda'aniiru. Milkeessuu fi milkeessuu dhiisuu waan biraa ta'e garuu isaan maalidhaa wanti milkeessuu dadhabne dhaloonni dhufu milkeessuu ni danda'a waan ta'eef inni guddaan hojii kana lafa qabsiisudha jedhanii bara bulchiinsa Addawaayii wanti kun akka taabuu yookiin akka waan safuutti ilaalama ture. Weellistoonni gaafa dhimma kana sirban poolitikaa sirbeedhanii hidhamu ture. Dhimma ulaa galaanaa dhimma galaana diimaa muummichi ministeeraa ajandaa biyyaalessaa gochuun isaanii akka cimina guddaatti kan ka'u keessaa tokkodha. Daawwattoota keenya waggoottan 8 darban wanta baay'eetu ta'e Itoophiyaa keessatti waan hunda kaasnee hin dandeenyu dhimmootuma ijootaan qofa kaasne isin akka lammiilee Itoophiyaatti waa'ee bulchiinsa ministeera muummee Abiy maal jettu? Koomenti jala nuu kaa'uu dandeessu. Hiikaa fi tasaa fi ammayyuu taanaa si waliin turreerraa waan daawwattaniif galatoomaa.